rabbii ana caalaa namni rasuula rabbii arrabseen jiru dhugaa dubbachuudhaa fi kanaaf hamdiin faa dooktar hamdiin faa sirriitti na beeku isaan duukaa amma sa'aatii 11 halkan faa walirra bulaa turre rasuula rabbii ana caalaa namni arrabseen jiru wallaahi islaamummaan hunda maadheesti. Al-Islaamu yajibu. Chuuf cherchi amma gaafa dhattee soofii bareedaa uffatta taanaan kaameraa fi fiitii si kaawwatu. Kana booda soofii kee bareedaa sanatu kaameraan roolfamee gadhiifamaa jechuudha. Macheefi diina natti ta'aniiru waan gaditti bira isin qaban barbaadana jedhanii nama hundumaa arguudhaaf jira. Innaa maal jechuu barbaadeeni dhugaa dubbachuudhaa fi soofii bareedaa uffattee yoo cherchi fiila fiitii teessati bakka fataa tu si kennam garuu ilmoo yeessaa taateen gara jallaa teessa uffata bareedaan qabdu taanaan namni nagaa si gaafatu jiru bakki jira yoo ta'e illee gara gallaa noo bakki hin jiru si jedhu dhiyooma kananii guyyaa tokko suufii baay'ee bareedu tokko uffadhee dhaqee jennaan guyyaa siseen dhaqe gaafa guyyaa siseen dhaqu cherchiinuma beekamaa tokko magaalaa Bishooftuu keessa cherchicha namni hin beekne hin jiru gaafa cherchii sana suufii bareedaa uffadhee dhaqu magaalaa Bishooftuu jechuudha bakka guyyaa dheeraa namni bakkee irra dhaabatta haati mucaa baattee bakkee dhaabatta anaan fuudhanii dhaqatanii Eddoo warra geessu taa'usii qabatee bakka achuun abbaa qabeenyaa wayittiin fakkaata achi naqanii billi shan hin kaffalleen achi taa'ee maachaa oleen bahe. Gaafatee lanaa immoo surreedhuma jiinsii wayii uffadheen deemee namni nagaayyuu na gaafatee jirudha ol darbii miti jechuudha. Suurayyuu kaameraan hin kaafne desee fi isaanii gaafa jala galee ilaalu kaameraa tokko hin argani. Isa gaafa duraa garuu kaameraan suuranuma kaa'aa oli guyyaa sana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf asitti garuu ani kanadee dubbachuu hin danda'u dhugaa hin ulfaata bakka yoo mandhiise wayya. Dhugaa dubbachuudhaaf akkattiin jaalalaaf tokkummaa kabajaa fi namuusa keessa nan akkamitti ibsuun beeku dhugaa dubbachuudhaaf akkamitti akkan jaalala kana tokkummaa kana namuusa kana akkamitti akkan isinii ibsu ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf warri kiristaanaallee nama jala deemtanii arrabsuu dhiisaa dhugaa dubbachuudhaaf koottaadhuma namuusa kana bara dhugaadha. Ani waggaa dheeraa dadhabeera waggaa dheeraa dhabeera waggaa 10 guutuu wangeela baadhee deeme dhugaa dubbachuudhaaf karaa sirriin taane dhaloota amma kanaatti odeessuu qofaatu na aarsa kan na aarsu yoo jiraate dhugaa dubbachuu koottaa dhugaa dhuguma koottaati dhuguma kana argadhaa tamantuma kana argadhaati si ooli sin gashataanaan rakkoo qabu koottaadhuma dhugaa kanatti amanaati gala natu sin hin jedhe dhugaa waan hin beekne duukarra yeroo keessan gubdanii hin namayina. Innaa kanaaf dhugaa dubbachuudhaafanii islaamummaan ittuyyuu gaafa narra dhaqee salaatee bahu har'a yeroo 3 salaate inshaallah dhugaa rabbii. Innaa fataa godhe akka ajaa'ibaatti salaatee bahee dhugaa dubbachuudhaaf akka nama keessa ture jechuudha. Yeroo hundumaayyuu yeroo dhaqe bakkuma nageen dhaabadhaa jechuudha. Sooressa bukkee dhaabadhee siyyeessa bukkee bakkuma argadhee dhaabadhee salaatee bahee malee dhugaa dubbachuudhaaf tarii duruma kana waan ta'eef isaa yookaan immoo tiniima waan ta'eef isaa jaallatamuudhaaf isa kan jedhan tarii odeessuu danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf inshaallah yoo rabbi jedhe bara umuriin koo amma qabrii garutti wanti islaamummaa irraa duuba na deebisuu jiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Innaa kaleessa dheengaddas dubbadheera akka warra kaanii shaadaa qabadharru manaan jechaa turan garee shaadaa lakkisaa baay'een isaanii dhufanii galaa turanii ani dhufee jennaani amma dhaladhee mammaatti amantii koo jijjiirra waan ta'eef dhufee jennaan hin galu dura nadda baasa ammayyuu da'afa jedheen dhumarra murteesseen kaleessa galgala kanan shaadaa qabadhe jechuudha. Allahu akbar. Guyyaan jedhe waliin ta'u. Yaa. Innaa kanaafi dhugaa dubbachuuf hin ibsamu islaamummaa waan ittiin ibsu waan hin qabneef guyyuma halkan lammaffaa guyyatti saayidii afur kana keessatti waan itti ibsu hin qabu. Kanaafuu yoon callisee dhuma dhiise wayyaa jechuudha. Alhamdulillah. Kanumaan jedha. Alhamdulillah rabbi. Asirratti Toof. Ustaaz waa'ee hiriiranii salaatuu kana sababoota gara amantii islaamaa na fidan keessaa tokkodhaan akkatti inshaallah guyyaa tokkorraa sagantaa gooneetiin yoo rabbi jedhe nan dubbadha. Ani ofii koo yeroon masjiida keessa seenee salaatu yeroo hedduu wallaahi nan bo'a. Wallaahi laazim nan bo'a. Maaliif namni quraan haafizni quraanaa na duuba dhaabatee yeroo salaatu ani fuuldura maaliif waan charchii keessa jiru nan beeka waan ta'eef wallaahi nan beeka sirriitti nan beeka. Namni quraana kitaaba rabbii kalaama rabbii sammuu qomatti guutuu qabatee jiru na duuba dhaabatee salaataa ani fuuldura dhaabadheetiin subhaanallah. Beekaa ta'e VAT paarkii godhii koottu waan barbaaddeen koottu wiilchariidhaan koottu roon bakka gaheerra dhaabbattee salaatta. Bulchaa biyyaa maan ta'e wallaahi ani yeroon kana yaadu kun feerii mitiin jedhayyuu ani. Rabbi naaf dhiisuu ta'uun qabu akkanatti yaaduuni. Namni quraana haafizni quraanaa duuba dhaabatee ani
والله الحمد لله እና ባይነ መጥቶላ ደንገድ አብዲ ፋና ላይ ጁማ በትኮ ከራበት ቱቱሬ ደምኔ እንደ ኮንቆላታ ሰባር ይጎነስ ሸራዛ ቢተት ነው ዲቡት ይሰላል ወላ ቪአይፒ ሴኒ ከራ ቦሮኮቱ ገቢ ነው እንጅሮ ለከነ አልহামዱሊላህ ኩኑ ኢኳሊቲ ወልቂጥማ ይልማናማ الله أكبر الحمد لله الله أكبر كان محمد صلى الله عليه وسلم لا فرق بين أبيض وأسود جدني قراتشا في أدي جدو غربا في برمادو جدو إسلام ما كيسا ونين هنجرو جدني غراغرون ما هنجرو جدني غراغرون ما هنجرو هندو غربيش ربيتي هندو ربي سجد هندو ربيتي أمانة إني غربيس غاف مسجد سيني برو مسانا يو غربيش غربون ما جل جرو لك إتى نميتشا برمادو بي سبيتي جرو جن أبتي سجد مسجد كيستي تولي وانا جايبو زيناتو كوسني فيما ربي سبحانه وتعالى برتمو اني غربيتش كما كاني وانا كبو داي قال مسلتي فرد تام تاردا I think امام احمد نفكاتا ندو غورو داباده نمو بكاتو كيسوما دي منيتي كيسوما بكا دي من كانت بيي سنتي بوكارو بودي دي با غوغي داتوري نمو ني غباني هوندي دعاء غوداني واتو كو بوكارو بودا ديد بيي يرو ركنا بيلان مودا سامبوديدا Imamni kun masjida keessa buluudha qani bakka bulan dhabanii masjida bulanii masjida keessa halkaniin ta'anii bakka dukkana gabara duratti isa dhiyooyyuu nuti wanneen gaxarii keessatti dukkana namni waliin argu dukkana keessa jiranii achi ciisuu jiranii halkan qixxeedha namni garba ta'e tokko masjida seenee taa'ee bo'ee du'aa'ee godha. Du'aa inni godhu namoonni kan kadhatanii rabbiin dhaga'uu fi didee namichi kun waa'ee bokkaa sanaa garbichi kun godhee borbokkaan roobe. Imaamni kun masjida keessaa ba'eetu garbicha qabdu meenatti agarsiisimee jedheeniif nan fudhadha nan bitadha sirraa jedheen. Garbicha gaafa itti agarsiisuuf jedhu abbaan garboota bitee qabu garba hundi itti agarsiisee imaamni kun garba ida masjida sagade garuu hin dhabe jara keessaa. Lakki kana malee garbicha biraan qabduu jedheen. Hin qabu jedheen lakki ilaalee hin qabda jedheen. Garbichi tokko hin jira huuqataa dadhabaadha waa tokko si gochuu hin danda'u isa qobaatti dallaa wayii keessa jira jedheen mee isuma natti agarsiisii jedheen gaafa dhaqee itti agarsiiseedha jedhu garbichi halkan du'aa'ii godhee rabbiin ittiin bokkaa roobse isa dadhabaadha humnan qabu jedhamee qophaatti achi keessa kaa'ame jechuudha kan gatiin baasoo dhamee san nama sana fudhataniidha deemaniiti osoo wajjin ta'anii garboota sana keessa anaan maaliif na filattee jedhee gaafateen. Babbareedaa kan humna qaban meeqatu jira maaliif na filattee anaan na bittee jennaan. Ani gaafa akkasii guyyaa akkasii halkan masjiida keessa gaafa seentee sagaddee du'aa eegootu si arge jennaan namichi akka malee boo'e garbichi sun maaliif boossa jennaan ani gaafsan halkan dukkaanaan kan masjiida keessa taa'ee boo'ee kadhataa ture akka namni hin agarreef halkan seenee ture jedhe. Ati san rabbi wajjinii wal qunnamtii gootu na arguu kootu na boossisee jedheen rabbi tokkichi bicha akkana arguun barbaadee ture jedhe. So rabbi subhaanahu wa ta'ala birattillee garbichillee bakka namni inni kaan hin qabne hin qabaata rabbi bukkeetti sodaa rabbii qabaachuu rabbitti amanuudha malee garbichillee isa yeroo birmaduu caalutu jira rabbi birattillee jechuu barbaadetaniini. Saran galatooma waan tokko wanti isinitti mukeessaadha akka akkatti jirtan kanatti waan tokko dubbachuudha barbaada. Akkatti ilaala akkatti dhaabbataa jiran jara kana jechuudha. Gaafa kiristaanummaa keessa jiranii fakkeenyaaf osoo namni tokko rabbi nutti hin fideeti kiristaanummaa seene yookiin gaafa kiristaanummaa keessa jiraatte namni akka kanatti wal hammatee taa'uchi keetti hin argattu nama saffii tokkorra dhaabbatu hin argitu waldaa keessa yoo dhaqxe wangeelaawii fi daaqonii bichaatu salfii tokkoof madirakii irratti ol ba'a gaafa kadhannaa kan jalqaba jiru jaradha gaafa islaamummaatti dhufte inni har'aa sallamee fi mee abdii fi amoonan gaafadha. Gaafa islaamaa dhufani inni har'a sallameesi inni sheekii waggaa 20 qareesi qixxee salfii tokkorra dhaabbataniiti Allahu akbar jedhani. Inni har'a sallameefi inni sheekii waggaa meeqa qaree inni ustaazni qaraa isaa jiruu fi inni gana aliif hin qaraane seenee Allahu akbar qixxeeruma isaa dhaabbatee wajjiniin sagalee wajjin ol jedhee gad jedhee ba'a. Imaama qofa fuuldura dhaabbata malee. Yoo gara ortodoksii deemte garuu paastarii
ምክትል ፓስተሪ ወረ ኢሳፍ ነማ ቀበኒ ወረ ኢሳፍ ማል ጎደኒ ለለባ ማሎ ዳቆኒ ቄሲ አከሲቲን ሰደርካዳን ታማ ጀቹ ኢንማዩ ቄሶኒ ገረ ቄሳቶ ደምነ መጋረጃ ራን ከጀሪታን ጀቹ ዳምኔቲ ስቆቶ ኮ እንጅሩ ሶ ሀርለ ሚዲያ ከነረቲ አካታ ጀሪቲ ወል ሀመተኒ ታንቱና አጃይቤ ሃይደር አከሚት ተከኒ አሞ ከነ ሀመቴ ታዳ ቱሬ አከሚት ተመጀሪኩ ወልረ ያበተኒ ሜጀራ ኬሳ ከወልጡ ፎቶ ተቆ አርገተኒቱ ወልረ ያበተኒ ተከሲቲ ወል ሀመተኒ ታጅረኒ hagam jaalalli islaamummaa keessa jiru tokko jara waliif fidi akka ta'an kanatti bareedina isaanii ilaalamee rabbii jedhaati. Akka ijoolleen haadha garaa tokko keessaa dhalatte illee akkatti walitti siqte akkatti hin teessu wal kee galtee bara. Subhaanallah. Islaamummaan akkam akka itti walitti nama hiitu onneen nama akka itti qulqullooftu asumarraati argitan jechuudha. Kanaafuu mee gaafa islaamummaa dhuftanii abdii fi amoon saffii tokkoffaarra dhaabbatee tireef islaamummaa dhufte duubarra dhaqee dhaabbadhu kan isiniin jedhe jiramoo dhiqattanii bakkuma bakki isin qaqqabe bakka argattan deemtanii Allahu akbar jettanii mee sila danyaas waliin hin salaatinaan jedhe amoonis nutti himu atis mee nutti himame. Egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carraan ulaattaniif galatooma dhugaa dubbachuudhaaf manneen amantii garaagaraa keessaa bakki VIP, VVIP amantoota akkasumallee ijoollee daa'imaa fi wantoonni kana fakkaatan bakki qoqqoodameetu jira. Mana amantaa nuyi amma keessa jirru keessatti garuu manni ijoollees qobaatti hin jiru, manni dadhabaas qobaatti hin jiru, manni isa xinnoo ishee sunis qobaatti hin jiru, manni hiccitiis qobaatti hin jiru. Dhugaa dubbachuu fi VVIP, VIP illee hin qabu. Abbaan fooqiis, abbaan mana kiraayii soosba soositti galuusi waluma qixa dhaabatedha. Kan inni rabbii isaa galateeffatee kadhatee rabbi isaaf sagadee kan inni galu. Dhugaa dubbachuu hundaa'an gaafan jalqabaa dhaqee shaadaa qabadhe filla fiitiirra dhaqanii dhaabadhe inni amma reefuu dhufte jedheetu namni duubatti na qabee hin jiru. So dhugaa dubbachuudhaaf wanti adda godhu namni hundumtuu walqixadha kan inni rabbi isaa galateeffatu. Hundumtuu sadarkaa tokkoon ati achi taa'ii konkolaataa qabda, ati as taa'ii zayitii ammanaan bituu dandeessa, ati achi taa'ii bishaan ammanaan bituu hin jiru. Waan akkasii dhamu jiru. Salfiin hin jiru. Nama iddoo namaa qabanii taa'uun hin jiru. Iddoo qabatanii ba'uun hin jiru. Salfiin hin jajallatu. Walqixa dhugaa walqixxummaa jedhamu waliin masgiida keessatti arge wallaahi. Lafa ta'a ammas nu duuba. Akkasii ni hamu. Alhamdulillah. Akkasii amoonoo maal jedhame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa dhiifama naa godha ganaan bara. Amma abdii kana abdiin na tura jala mageera waan ta'eef yoon jechuu dadhabeeyyuu innaa dhugaa dubbachuu fi ani har'an seenee yeroo jalqabaaf har'an masgiida seenee sila dubbadheen ture dinayaas wajjin seenne sila yeroo jalqabaa fi ani akkuma nageen akkuma warri BIT qabanis warri makiinaa qabanis warri hiyyeessi sooressi hundumtuu aduma keessa dhaabannee inni gaaddisa argate gaaddisa ni aduu argate aduu inni bakka isa geesse hedduma arganne dhaabannee nama walqixuma salaannee baanee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf cherchii amma gaafa dhattee soofii bareedaa uffatta taanaan kaameraa fi gafiitii si kaawwatu.